hangafoota durfachuun itti singeessina. Waraanii bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti haleellaa waraana biltsiginnaa irrattu geggeessu cimsee itti fufee jira. Waraanii kaaba Itoophiyaa hammaate ummatii Wallootii fi Waagamraa beela hamaa fi saaxilaman. Gara biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed waraana Tigraay wajjin geggeeffamaa jiru keessattuu shaakala godhaa jirra waraana qoosaa ka jedhe miidhaa waraanisaa hamaa dhaqqabe viidiyoon garsiisu gadhiifame. Biltsiginnaan Oromiyaatii fi biltsiginnaan Amaaraa wal nyaachaa jirti. Sababa wal nyaataa kanallee odeeffannoo kana keessattuu isin biraanii gaayuu deemna. Kufaatii dippiloomaasii mootummaan Itoophiyaa keessa seeneen wal qabate ministeerii haajaa alaa Itoophiyaa walgahii dippiloomaatota biyya sunitti geggeessaa jira. Komishiiniin mirgoota ilmaan namaa mootummoota gamtoomanii ibsa baasee jira. Haala qormaata komishiinii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa wajjin badii Tigraay fi naannoo Amaaraa keessattuu dhaqqabeen walittuu qabate sunillee odeeffannoo isin biraan gaayuu deemna. Ammaan tana gara bal'ina oduutti dabarra. Waraanii bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakka garaa haleellaa waraana biltsiginnaa irratti dhaqqabsu cimsee itti fufee jira. Godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa lafa Madhadunuun jedhamtu keessatti waraanii bilisummaa Oromoo fulbana 10 bara 2020 haleellaa dhaqqabseen waraana biltsiginnaa kaachi jiru barbadeessuudhaan meeshaa waraanaa irraa boojiyuutu gabaafama. Mo'amuunsa kanaan kahaamileen isaa tuqamee fi dallane waraanii biltsiginnaa ganda qotee bulaa Madhadunuun kana seenuudhaan warra maatiin isaanii waraana bilisummaa Oromoo keessattuu hirmaatan yookaan ammoo waraana kana deeggaran jedhurrattu miidhaa dhaqqabsu odeeffannoon achirra dhufte addeessiti. Akka odeeffannoo kanatti yoo akkame xiqqaate maatii waraana bilisummaa Oromoo keessattuu hirmaannaa qaban jedhee yaade mootummaan nama takka ijjeesuun nama hedduu madeesse garii mana hidhaattu guuruu odeeffannoon Madhadunuun irra dhuftu addeessiti. Odeeffannoo kanaan walittuu qabatee wanni ammaan tana gabaafamaa jiru godina Gujii Bahaatii fi Gujii Dhihaatii fi godina Booranaatii fi akkasumas godinaalee Oromiyaa hedduu keessattuu kadirree waraanaa irratti booji'amaa jiru. Mootummaan biltsiginnaa uummata bal'aa waraana bilisummaa Oromoo gargaartan jechuudhaan adabuudhaan haleeluudhaan qabeenya mancaasu horii namaa qaqqaluu fixuu maasaa namaa gubuu midhaan gootaraa jira ka boolloo jira saamsisu manneen gubuu bosona gubuu akka aadattuu godhate dhiyuma kana godina Shawaa Kaabaa keessattuu manneen dhibbaatii oli gubee abbaa warra 300 oli mana jireenya alattuu akka hambisee odeeffannoo isin biraan geenne turre. Gara biraatiin ammoo waraanii bilisummaa Oromoo haleellaa geggeessaa jiru kana cimsee itti fufee jira. Odeeffannoon godina Gujii Dhihaa irraa dhuftu akka dubbachaa jirtutti waraanii bilisummaa Oromoo Cibrii Gombisaa Tuulaa Sorroo jedhamee moggaafamee yeroo ammaan tana aanaa dugda daawwaa magaalaa Fincaawaatii fi magaalaa Bulee Horaa jidduutti haleellaa guddaa raayyaa ittisaa biyya Itoophiyaa irratti akka bane kadhagamu. Raayyaan ittisaa biyya Itoophiyaa dhiyoo kana karaa Keenyaa fi Itoophiyaa walitti fidu kan mooyyalee yaaballoo Bulee Horaa kana bansiifne karaan kun nagaan isaa eegamuudhaan Itoophiyaan nagadii Keenyaa fi biyya wajjin qabdu akka rakkoon hin qunnamne eega jechuudhaan lakkoofsa hedduun waraana achitti babbaase. Waraana Bulee Horaa haga Fincaawaa qubate kana bakka badda Magaadaa jedhamutti lolii guddaanii geggeeffamaa ture. Ammaan tan lolii kun badda Magaadaa Fincaawaa aanaa dugda daawwaa irraa deemee haga qarqara magaalaa Bulee Horaattu geggeeffamaa jira. Woboon Cibra Gombisaa Tuulaa Sorroo ammaan tana kiiloomeetirii 3 haga 5 magaalaa Bulee Horaa irraa lafa fagaatanii jiranii baadiyyaa karaa kibbaatiin karaa bahaatiin haleellaa godhaa jira jedhamellee dubbatamaa jira.
gara biraatiin ammoo gara lixaatiinis haleellaan wal fakkaatatu geggeeffamaa jira. Waraana biltsiginnaa ka'achi jiru irrattu haleellaan dhaqqabaa jira. Yoo danda'e wobooni magaalaa Bulee Horaa kana kallattii afraanuu marsee waraana mootummaa Abiy Ahmed kalakkoofsa guddaan achi keessatti qobsiifame irrattu miidhaa dhaqqabsuu fi carraaqaa jedhamee dubbatamee jira. Wobooni godina Gujii dhihaa kan keessattu bakka adda addaattu haleellaa fudhateenii waraana Abiy Ahmed biltsiginnaa irrattu yeroo adda addaa miidhaa dhaqqabsuu akka miidiyaatti nullee gabaasaa turre. Oromiyaa kibbaa qofaa miti. Oromiyaa bakka adda addaa keessatti waraani bilisummaa Oromoo haleellaa dhaqqabsaa jira. Suni keessa Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessattuu kalee lola cimaatu gaggeeffamaa oolee bareeda sadii ganda jedhamu keessattuu konkolaataan fe'amee waraana mootummaa Itoophiyaa ka biltsiginnaa ka gara magaalaa Saasiggaa geeffamee humna achi jiru cimsuu fi karoorfamee dhufaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo odeeffannoo waan argatee fi karaa gubbaattuu eeggachuudhaanii waraanni kunin bakka jedhameen adoo hin baane wobooni haleellaa irrattu dhaqqabsee konkolaataa guutuu waraanni dhufaa jiru addaan bittinnaahee jira jedha. Odeessaan kun haga ammaan tana lakkoofsa nama du'eetii fi lakkoofsa madoo ka mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa irra dhaqqabee nu bira wanni inni gahin jiru. Haa ta'u malee waraanni Abiy Ahmed irrattu miidhaan guddaan dhaqqabee waraanni kun konkolaataa ittiin dhufee konkolaataa Sadifaa jedhamu konkolaataa waraanaa ka ittiin fe'iinsi godhamee achittu dhiisee baqatee jira. Kalaashiin COVID-23 kalaashii 23 illee ka waraanii hidhatee dhufee achittu dhiisee baqatee jira. Lubbuun baasedhan jechuun harkuma duwwaa baqatan jechuudha. Dishqaa qawwee jedhamu kan akka baazuqaa guddaa tokkollee boojee jira. Walumaa galattu AKM 23 dishqaa tokkoo fi konkolaataa waraanii ittiin fe'amee dhufee booji'ee jira jedhamee akkasittuu gabaafamaa jira. Wallagga lixattu haleellaa waraanii bilisummaa Oromoo gaggeessaa jira. Aanaa Aayiraa keessatti bakka Malkaa Qilxuu jedhamuttu haleellaa gaggeessaa jira waraanii bilisummaa Oromoo. Waraanii kunin haleellaa gaggeessanii asilleetti konkolaataa waraanaa guutuu fe'amee gara dhihaa Oromiyaa qaxxaamuree Benishaangul Gumuz irraa waraana bilisummaa Oromoo irrattu haleellaa dhaqqabsuuf dhufe. Waraanni bilisummaa Oromoo odeeffannoo kana durattu argate konkolaataan kun adoonni deemaa jiru haleellaa irrattu banee konkolaataan kunin bakka Malka Qilxuu jedhamu kanattu hallayyaa seenee jira. Waraanii asirrattu fe'amee lubbuun bahuu dandamachuu namni hagamii akka du'e yookaan ammoo madaahee miidhaan irrattu dhaqqabdee odeeffannoo nu biraan dhaqqabdee hagammaan tana hin jirtu. Garuu miidhaan dhaqqabee guddaa ta'uu danda'a. Waraanii biltsiginnaa kaduulee dhufee tokkollee hin hafne konkolaataan kunin hallayyaa seenee jira jechuudhaan akkasittuu odeeffannoon godina kanarraa dhufu addeessiti. Gara biraatiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo haleellaan inni dhaqqabsaa jiru bakka adda addaattu cimee itti fufee jira. Arsii lixaa keessatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo jajjabaachaa jira. Kalee Arsii lixaa keessatti aanaa Munneessattu waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa fudhateen biltsiginnaan rifannoota guddaa keessa seentee yeroo ammaan tana ummata hidhaa jirti jedhama. Isinitti dhoksaa jira. Shiftaanii isinuma wobo wanni jedhamu hin jiru. Arsumatti mootummaa kan irrattu shira xaxaa jira jechuudhaanii maanguddoota dargaggeeyyii abbootii qabeenya hidhaa jiranii jedhamee dubbatamaa jira. Waraanii bilisummaa Oromoo achi qofaa miti Arsii Diida'aa keessalleetti bakka adda addaattu haleellaa dhaqqabsaa jira. Gooroo dabalatee yeroo ammaan tana biltsiginnaan waraanii bilisummaa Oromoo ummatii Oromoo ka Arsii hin deeggaru waraanii bilisummaa Oromoo Wallaggaa irra dhufee waraan Wallaggaati jettee uummatatti propaganda hojjechaa turte. Wallaggaan ammoo aangoo irraa isin dhiibuu barbaada, Arsii balleessuu barbaada, diina amantii keessaniiti warri Pirotestaantii Kiristaana jedhamee kijjiba odeeffamaa ture. Ololli sun tokkollee hin hojjenne. Ammaan tana waraanni bilisummaa Oromoo Arsii keessa seenee socho'uu jalqabuun isaa mootummaa biltsiginnaa rifannoota guddaa keessa seensisee jira. Keessattuu Arsii lixaatii fi Diida'aa keessalleetti waraanni kun jajjabaachaa dhufe. Gara gammoojjii Baalee keessatti duulii nadhii gammadaatiin moggaafamee duruu jira. Amma waraanni kun gara Arsii jidduu galeessattuu babal'atee achiin ammoo gara Shawaa Bahaatiin walittu qabatee mootummaa biltsiginnaa rifannoota raafama guddaa keessa seensisaa jedhamee dubbatamaa jira. Warri Arsii ka mootummaa jidduu galeessaa keessa jiru maanguddoonni Arsii dargaggeessi warra akka waraan bilisummaa Oromoo hin deeggarre ummatii akka yakkamtoota warri isaan ittiin jedhan kana bireen dhaabbannee shororkeessota wajjin akka hin taane maanguddoonnii fi abbootiin amantii gara
godinaalee ummatii Arsii keessaa qubatu ka akka godina Arsii Bahaa, Arsii Dhihaa, godina Baalee Bahaa, godina Baalee keessattuu ergamuu deemaa jedhamee dubbatamaa jira. Haga ammaan tanattu haleellaa waraanii bilisummaa Oromoo Arsii keessa sochiin jalqabe kunini biltsiginnaa sodaa keessa akka malee galchee jira. Biltsiginnaa sodaan isii kadabalee waraana bilisummaa Oromoo miti. Ammaan tana artiin Oromoo jajjabaachaa dhufuun artiin Oromoo keessattuu sirba uummata dadammaqsa. Uummata kakaasa eegee dhufeen dubattu miirii uummataa illee dadammaquutti mul'achaa jira. Artiin dhiyoo kana keessa baatee sadii obsan jedhu sirbii yeroon Geetaahuun sirbii madaqoo jedhu ka keekiyyaa badhaadhatii fi sirboonni hedduu ka dhiyoo kana gadhiifamanii sirboonni faara miira qabsoo qaban. Sirbii kun uummata onnachiisaa uummata dadammaqsaa jira. Gamtaan waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota ittisa Tigraahii waliin dhaabbatanillee humna dargaggeessa dadammaqsaa jira. Keessattuu siyaasa Amaaraa irratti mo'amiinsi yookaan kufaatiin guddaan dhaqqabaa jiraachuun Oromiyaa keessa dargaggeessi akka malee haamileen isaa dammaqaa jira. Dargaggoon Oromoo yeroo ammaan tana Oromoon hidhamaa, Oromoon reebamaa, Oromiyaa keessatti wanni nu jiraannu hin jiru. Hidhamtoota siyaasaa gadhiisaa. Komaandi postiin Oromiyaa keessatti labsame haa kaa'uuti. Uummata Oromoo irratti waraanii banamee haa dhaabbatuuti. Biltsiginnaan uummata Oromoo bakka hin bu'u diina uummata Oromooti. Mirga kennaa fi ni qabsoofna gaafilee Oromoo ka Finfinnee irraa Oromoon qabdu afaan Oromoo afaan federaalii deebisa. Mootummaan Biltsiginnaa mootummaa diinati jechuudhaani dhaadannoo gos kana dhageessaa jiranii. Bakki dhaadannoon gos kanatti dhagahamte keessaa tokkini Harargee Bahaa magaalaa Haramaayaa keessatti. Magaalaa Haramaayaa keessattuu hiriirii bayame fulbana 11 galgala karaa Dirre Dhawaa fi Jibuutii fi Finfinnee walitti fidu karaa konkolaataa ka Itoophiyaa fi Jibuutii walitti fidu karaa galaana kana galgala tokkoo fi dargaggoonni kun cuftee turte. Dargaggoonni kun qofa odoo hin taane dargaggoonni qarqara Haramaayaa ka jiranii dargaggoonni jechuun awwadaa illeen sochii wal fakkaatu godhanii jiranii. Dargaggoon kun lamaan karaa qofa cufuu osoo hin taane magaalaa keessattuu hiriira ba'uudhaan dhaadannoo adda addaa dhageessuudhaan mootummaa Biltsiginnaa balaaleffachuudhaan hidhattoota siyaasatii fi sagalee ta'uudhaan waraana deemaa jiru balaaleffachuudhaan ol sirni nafxeenya jajjabeessuuf wanni goggodhamaa jiru balaaleffachuudhaan magaalaa keessatti goommaa qabsiisuudhaan ibidda karaa gubbaattuu qabsiisanii halkanii mormii godhaa turanii. Dargaggoonni kunniin yeroo adda addaatti mormii godhanii gara gaaraatti guyyaa dhokachuu galgal gaddeebi'anii ammoo hiriira godhuu warra waan beekame karaa cufuun warra kunniin miidiyaalee afaan Somaalee dubbatanii xiyyeeffannaan guddaan kennamee fi gabaafamee ture. Dargaggoonni Somaalee kanaan duratti gandoota naannoo Somaalee karaa Affariitu daangeffaman balaaleffachuudhaan magaalota akka Garbo Ciisee fa'aa irrattuu hiriira bayanii karaa cufaa turanii. Ammaan tana Oromoolleen karaa Jibuutii fi Jijjigaa fi Dirre Dhawaa walitti fidu Oromoon karaa adda addaa ka walitti fidu cufuudhaanii sochii godhaa jirti. Oromoo yeroo ammaan tana dargaggeessi deebi'ee ka'ee jira. Waan qeerroo ka waggoota 5 durattu ta'e suniin wal fakkaatu jechuudhaanii ammaan tana karaa cufaa jiran jechuudhaanii karaan jimaan ittiin dhufuu fi karaan midhaan adda addaa ittiin dhufu ka Itoophiyaa irraa ittiin dhufuu fi karaan boba'aa fi qorichi Itoophiyaa ittiin seenu yeroo ammaan tana sodaa keessa seenee jira. Karaa tokkoon Affariitti cufaa, karaa tokkoon Somaaliitti cufaa. Oromoolleen warri baddaa itti dabalamee jira jechuudhaanii miidiyaaleen Somaalee xiyyeeffannaa guddaa kennamee fi waan kana gabaasaa jiranii. Ammaan tana Harargee Bahaatiif Harargee Dhihaa keessattuu miirii mul'achaa jiru. Dargaggeessi tokkoffaa waraana bilisummaa Oromootu dabalamaa jira. Wobooni zoonii Bahaa ana mi'eessoo keessatti Harargee Lixaa ana mi'eessoo keessatti haleellaa fudhachaa ture. Haleellaa bakka 2-3 fudhatee achi qofaa miti. Ammaan tana Biltsiginnaan sodaa guddaa keessa seentee jirti. Wobooni gara Dabbasoo, wobooni gara Baddeessaa, gara Galamsoo, gara Habroo jechuun lafa akkasii kan keessa babal'atee jira jechuudhaanii uummata Ciroo keessa bakka adda addaatti nam hidhaa jiranii. Dargaggeessi naannoo kana sochahee qabsaahee karaa qofaa cufee jennaan miidhaa guddaa Biltsiginna irratti dhaqqabsuu dandayaa jedhamee dubbatamee jira. Mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana waraan isaa sodaatee qawwee karaa Jibuutiitiin galchaa hin jiru. Maal jennaan qawween kunniin harka warra Somaalee yookaan harka waraana bilisummaa Oromoo Afarii seenuu dandeetti jedhee waan yaadaa jiruu fi meeshaa qawweefa kasila markabaan fe'atee durii galfatu biyyattu ammaan tana karaa xayyaaraatiin galfachaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Raashiyaa fi Kooriyaa Kibbaatii fi biyya
Turkii irraa meeshaa waraanaa kabitame jedhamu hunduu karaa xayyaaraatiin galee jira. Sababni isaa akka odeessanii keessa dhufaa jiru dubbachaa jiru waraanii bilisummaa Oromoo Asabootii fi Ciroo irratti dhiyoo kan haleellaa dhaqqabsee waraanii kunini achirraa kaasee Harargee dhihaa haga Cirootu sodaa uumee waan jiruuf Harargee bahallee keessatti yeroo ammaan tana wanni akkasii waan fakkaachaa jiruuf dargaggeessi karaa cufuu waan jalqabee fi hiriirii dargaggeessi geggeessu qeerroo fi qarreen shamarran geggeessanii deebi'ee dhalataa jedhe sodaa waan qabuuf mootummaan karaa xayyaaraa malee karaa baaburaatiif yookaan konkolaataatiin waan meeshaa fakkaatu waan gatii qaba ka waraana bilisummaa Oromoo harka seenuu danda'a yookaan ammoo warra Somaaliyaa harka bu'uu danda'a karaa kanaan ergaa hin jiru. Naannoon kun mormii barattootatiin mormii qeerroo fi qarreetiin beekamti eegi Jawaar Mohammad Faatii hidhamaniin dubattu shamarran Harargee bayaa magaala Awwadaa irraa kaasanii magaala Haramaaya magaalota akka Hararii magaalota hedduu Kombolchaa faa Qobboo naannoo kan keessatti hiriir godhaa turanii ammaan tana hiriirii akkasii kun guddoo dhalataa jedhamee sodaan guddaan seenee ture gaafa hiriirii gos kana mormiin gos kana dhalatu dubartoota inuu to'achuu dadhabdaat faayidaa maalii naa qabda jedhee Abiy Ahmed warra jechuun naannoo kanarraa dhufanii kan akka caaltuu isaanii ittaantu pirezidaantii naannoo Oromiyaa fa'aa itti dheekkamee ture. Ammaan tana gareen miseensa paarlaamaa Itoophiyaa kan ammaan tana tahuu deemu Hangaasa Ibraahimiitiin hoogganamu dargaggeessa bakka adda jiru kan Harargee bayaa mormii kaanaa jettanii yennaan qabrii keessan azaabaa keessatti isinii qonnee jirra jechuudhaani dargaggeessa sodaachisa dargaggeessi doorsisaa bakka adda deemaa jiranii duulii Hangaasaa fa'aatii kan dargaggeessa sodaachisu kunini Oromiyaa bahaa magaalota hedduu keessatti tahuu deemaa jechuudhaani odeessan kenna ka'achi irraa dhufe akkasittuu addeessa garuu ammaan tana mormiin guyyaa tokkoofillee taatu Awwadaa'ii fi Haramaaya keessattuu dargaggoon shamarran Harargee bahaa godhan kunin akka malee rifannoota guddaa keessa galchee sochiin woboo ka Harargee dhihaa ana mi'eessoo Asabootii fi magaala mi'eessoo qarqarafaattu godhamaa jiru kunillee sodaa guddaa keessa seenee karaa Itoophiyaa fi Jibuutii walitti fidu ammaan tana biltsiginnaa waan tokko itti geggeeffachuu sodaatee jira jedhamee odeeffannoon gos kana achirra dhufaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwachaa jirtaniif hedduu isin galateeffannaa qoqooda miidiyaa hawaasaa irratti nu jaaladha maamila nu godhadha isiniin jecha gara odeeffannoo biraa isin biraan gaayuu deemna. Odeeffannoon keenya kaa dhufaa jirtu kaa biraa naannoo Benishangul Gumuzi. Ummati Benishangul Gumuzi yeroo ammaan tana miidhaa hamaa keessa seenee ummati kun akka lammii Itoophiyaattu laalamaa hin jiru ajjechaan gurguddaan geggeeffamaa akka jiru odeeffannoon Benishangul Gumuzi irraa dhufu addeessaa jirti. Benishangul Gumuzi godina Matakkali milishoonni Amaaraatii fi Faannoo fi humnoonni adda Amaaraa weeraruu gabaasne turre. Kallattiin weerara kana ammaan tana akkamiin akka dhufe odeeffannoon daddabalataa bal'inaan dhufaa jirtu addeessaa jirti. Karaa kaabaatiin godina Awwii kan naannoo Amaaraa aanaa Jaawwii irra warra duulettu gara Daangurii Dibaaxee fi Manduuraa seenanii ummata Agoo irrattu ummata Gumuz irrattu miidhaa guddaa dhaqqabsanii aanani Jaawwii kunini godini Awwii keessattu ka argamu bakka Asaaminoo Tsiggee ummata Agoo 500 ijjeese boolla tokko keessatti doozeriin bara 2019 awwaalchise ammaan tanallee duulii farra Gumuzii kunini achirraa kahee gara Daangurii gara Dibaaxee fi gara Manduuraa deeme jechuudhaan dubbatama jira. Kaan ammoo godina Gojjamii dhihaa ka Amaaraa irraa duulee sun ammoo gara dhihaa irraa duulee isaan ammoo gara Buleniitu duulanii gara Bulenii fi Gubbaattu duulanii kunin bakka hidhaan guddicha laga Abbayyaa keessattu argamu raftii kunin lafa kana keessattu aanaalee kakkana aanaa Daanguur aanaa Dibaaxee aanaa Manduuraa aanaa Bulen aanaa Gubaati fi aanaalee akka Wambaraa jenneen yaamnu ka Benishangul Gumuzii ka Matakkali hunda keessa wanni nama gaddisiisu liyyuu haayilii uummattoota Benishangul Gumuzii jedhamee kasaba Gumuzii saba Bartaati fi Kumaa'oo fi Komootii fi Booroo Shinaashaa of keessaa qabanii ijoollee kan hundaayyuu keessa baasanii jiranii amma odeessaan akka dhufaa jirtu warri hafee takkaalamini ijoollee Booroo Shinaashaa qofattu hafee ijoollee Booroo Shinaashaa waan dabarte saba biraa warri ta'e hundaayyuu keessa baasanii jiran Booroo Shinaashaa qofa ijoollee isaanii hambisanii ijoollee saba biraa kaan hundaayyuu keessa baasanii yeroo ammaan tana haala gos kanaa keessattuu naannoon Benish
Benishangul Gumuzii argamti. Ijoolleen Gumuzii waraana keessa hoggansuwa hundayyuu keessa baafamtee jirti. Uummatii Gumuzii gabayaa dhufee waa bitachuu hin danda'u, midhaan gurgurachuu hin danda'u, qoricha bitachuu hin danda'u, hospitaalaaf kilinikii fayyadamuu hin danda'u. Haala gosa kana keessatti weerarri Amaaraa geggeeffamaa jira. Odoo dubbachaa jirru har'a pirezidaantiin naannoo Benishangul Gumuzii Ashadli Alhassan inni nama bartaati. Magaalaa Asoosaa keessatti Gumuzoota wajjin mari'achaa jira jedhamee dubbatamee jira. Gumuzootani yookaan akka diinattu sillaalla warri sin keessa jiranii kaariphee loltoota diina dahoo taataniif kan dabarsaa kenna yookaan mootummaan tarkaanfii hamaa isin irratti fudhata jedhee Gumuzoota achitti walittuu qabee sodaachisaa jira jedhamee dubbatamee jira. Ammaan tana uummata Benishangul Gumuzii qoqqoodanii bulchuun karoora qabuun mootummaan naannoo Amaaraatii fi Biltsiginnaan saba tokko yookaan gosa tokko ofittuu qabatee saba biraa alagoomsuu diinomsuu beekama. Benishangul Gumuzii keessatti saba gurguddoo saba shanittuu jira. Lamti xiqqoodha, sadi xiqqoo baay'inni qabanii sabni guddaan bartaadha ittaanee Gumuziidha. Sadaffaan Booroo Shinaashadha. Maa'oo fi Komoon saba xixiqqaa lamaanii. Ammaan tana akka odeeffannoo dhufaa jirtuun saba Shinaasha ofittuu qabate. Shinaashan jechuun godina Matakkal keessa baay'inaan jiranii amantii Ortodoksii hordofanii fuulii isaanii Oromoo fi Amaaraan wal fakkaata. Warri kaan ka gadafanii Naayilootikiidha hin gugurraachawanii gaggabaaboodhaan hojjaan. Amma warra kan qabatanii isin Ortodoksiidha isin Amaaraan wal fakkaatanii isin saba Amaaraati diinii keessanii abaa'oo shanee fi uummata Gumuziiti jechuudhani ammaan tana weerara geggeeffamaa jiru. Kan naannoo kanallee warra Booroo Shinaashaa kan wajjin qindeessanii akkasittuu naannoon Amaaraa geggeessaa akka jirtu odeessanii Benishangul Gumuzii irraa dhufe akkasittuu addeessaa jira. Haala gosa kanaatiin weerarri Amaaraa gara Benishangul Gumuziitti deemaa jira. Oromoo fi sabaa fi sablammiin adda addaa ristii Amaaraa deebisuu fi achittuu qabsaawaa jirti. Ijoolleen Amaaraa ammoo ristii Amaaraa ka Benishangul Gumuzii deeffachuu fi duulaa jiranii. Oromoo fi sabni biraa Somaaleen ristii Amaaraa deebisuuf Tigiree warri wal lolanii warri ammoo ristii isaanii Oromoo fi Matakkal irraa deeffachuuf Gumuzii irraa deeffachuu fi gara Matakkalitti duulaa jiranii. Liyyuu haayilii Benishangul Gumuzii naannolee amma maqaa dhahee aanaa akka Dibaaxee, Daangur, Buleen, Mambara, Guba keessa baasanii jiranii. Akkuma isinitti himnee jirrutti warra kan achi keessa baasanii hedduu isaanii gara naannoo Amaaraattu ristii Amaaraa deebisuu fi lolchiisaa jiranii. Isaan ammoo lafa isaanii dhufanii irra booji'an jiranii. Wanni ammaan tana Benishangul Gumuzii keessattuu deemaa jiru kana fakkaata. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Waraani Abiyyi Ahmedii waraana qoosaa nu tabaati. Itoophiyaan raayyaa ittisa gosa kana ijaartee hin beektu waggoota dhibbaan darban kan keessatti raayyaan ittisa biyya haarawni kunini waraana Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiru keessattuu shaakala godhachaa jirra. Junta jedhe dhiyoo kana kabaja ayyaana Itoophiyaa kan waggaa haarawaa bara 2014 qarqara magaalaa Bahar Gondaritti yoo kabaju dubbatee ture. Ammaan tana waraani Abiy Ahmedii nu qoosadha, waraani Abiy Ahmedii nu tabaadha, shaakala jedhu miidhaa hagam akka inni dhaqqabse waraan isaa kan barbadaa'e hedduu warri Tigraay viidiyoo gadhiisanii jiranii. Waraani Abiy Ahmedii kadirree dhihaatiin gara Gondaritti lola geggeessaa jiru. Abiy Ahmedii dhiyoo Maayitsebrii ture jedhee odeeffannoo kijibaa dabarsee qarqara Gondarii ture. Maayitsebriin harka Tigraay jal jirti. Achitu haasawa godhee jedhee haasawanni godhee sun waraanii kun inni qoosadhanu shaakala godhaa jirra. Haamileen keessan isin jajjabaatu jedhee raayyaa ittisa biyyaatiif dubbate. Ammaan tana waraanii kun miidhaa akkam akka inni dhaqqabsaa jiru suuraalee fi viidiyoon achi dhufaa jiranii agarsiisaa jiranii. Waraanii Tigraay kun inni lafa gadhiisee bahee hedduu deebisee qabatee jira. Lafinni gadhiisee bahee qabate keessa tokkini magaalaa Soqoxaati. Magaalli Soqoxaa magaalaa gudditti godina Waagimraa kan naannoo Amaaraattu argamtu. Waraanii kun naannoo kana wayita qabatettu ummatii nagayaa yookaan ammoo ummatii fayyaalessi kuma hedduu magaalaa kanirraa baqachaa jiranii gara Bahar Daariitii fi gara jechuun lafuma naannoo Tigraay kabira lafuma naannoo Amaaraa kabirattu baqachaa jiranii. Haa ta'uti malee bakka Ibnaati jedhamtu irrattu bakka kanattu akka isaan hin baqannee humnoonni Amaaraa ummata ol deebisaa jiranii. Lafa waraanii keessattuu geggeeffamaa jiruttu achittu deema achittu lolaa jedhanii ummata dirqaa jiranii. Nami waraan keessa baqatu nama saree gurraatti dhaluu jedhanii qeessonni Ortodoksiitii fi warri abbootii amantii arrabsuu kanaan dura abaaruu gabaasne turre. Suniin alattuu akka namni hin baqanne qeerroo fi faannoon naannoo Amaaraa ittisaa ture. Ammaan tan Liyyuu Haayiliin ummata baqachuu dhowwee jira. Ummati kun waan nyaatu waan dhugu hin qabu beelanii hedduu miidhamaa jira jedhamee dubbatamee jira. Walumaa galatti ummati Waagimraa, ummati Agootii fi ummati Walloo beelii hamaan seenee jira. Mootummaan gargaaraa hin
hin jiru mootummaan nyaata kennaaf hin jiru naannoo kan keessattuu dubartiin dhibboota hedduu raasaa keessattuu alattuu muka jalattuu dhalaa jiranii yeroo ammaan tana tajaajilli fayyaa hin jiru elektirikiin hin jiru bishaan hin jiru intarneetiin hin jiru waan gos kana miidhaa gos kanatti ummata agooti fi ummata walloo irratti dhaqqabaa jira maallaqa guddaatu kennamaa jira naannolee adda addaa irraa naannoon Amaaraa miiliyoona 25 kennitee jirti dhiyoo kanatti naannoon Sidaamaa kennitee jirti dhiifama naannoon uummattoota kibbaa jechuu kiyya uummattoonni kibbaa miiliyoona 25 naannoon Amaaraa naannoon Somaalii baankileen tajaajiliin adda addaa warri kennanii kan mootummaatii fi mootummaa hin taane abbootiin qabeenya uummatii bal'aan hojjetan mootummaan kennaa jira garuu uummata beelawaa kanaa fi naannoon Amaaraa wanni dhiyeessaa jirtu hin jirtu karaa kanaanii walloon itti yaadamee akka beeloftu godhamaa jira uummatii waagamraa akka beelahu godhamaa jira uummatii kun gargaarsa namummaa dhaqqabaa hin jiru gargaarsi isaanii kennamaa hin jiru wanni miidhaa guddaa dhaqqabsamoo mootummaan tajaajila bishaanii tajaajila elektirikiitii fi tajaajila intarneetii waa hundaayyuu cufee jira haala gos kana keessatti waraanni kun gaggeeffamaa jira imimmaan walloo jennee sagantaa addaa beela walloo keessattuu gaggeeffamaa jiru seenaa beelaa ka kanaan dura bara Minilik irraa kaasee bara Atsee Yohannisi badii guddaa walloo irratti dalagame bara Haile Sillaasellee beela 1977 sanii fi akkasumas beela saniin dubattu bara Mangistuu Hayilemaariyaamii turte fi beela ammaan tanallee walittuu qabnee seenaa irra waan haasofnutu jira ummatii walloo beeleti deebitee lakkoofsa ummata 60 miiliyoonii galaafattu kan akkamiin dhaabsisuu qaba waan jedhullee irraa haasa'uu deemna ummatii Soqooxaatii fi ummatii Waagamraatii fi Kawalloo beela artifishaal yeroo ammaan tana miidhaan guddaan irrattuu dhaqqabaa jirti kana bal'inaan irra haasa'uu deemna irra dubbachuu deemna karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmedii waraana gaggeessaa jira waraana kan keessatti uummata dagachuu qofa osoo hin taane uummati akka inni miidhamuu akka inni godhaa jiru kallattiin beekamaadha uummata beela'ee buqqee xiyyeeffannaa dhoowwatee xiyyeeffannaan isaa waan biraati duula poostaa adiini masaraa Ameerikaa White House yookaan masaraa adii weeraruu jedhan gaggeessaa jiran dursa kennanu duula dippiloomaasii jechuudhaan malee uummata lafarratti beela'ee gargaaru meeshaa dhiyeessuun akka dirqama mootummaa akka hin taane yookaan ammoo waan mootummaan dursa kennuuf akka hin taane mootummaan Abiy Ahmedii ka dippiloomaatota isaa biyyattuu gala jedhee embaasii 30 ol cufe yeroo ammaan tana duula dippiloomaasii cimaa geggeessuu qabna jechuudhaan duula xalayaa barreessuutii fi duula iimeelii fi intarneetii fi tiwiitarii feesbuukii jalqabe jira mootummaa kunin kufaatisa agarsiisa ammaan tana embaasii ka cufe mootummaan kunin White House xalayaadha White House iimeeliidhaan tiwiitariidhaan snapchatidhaan tiktaakiidhaan ilaalchisaa jijjiirree ilaalchi farra Itoophiyaa kan inni qabu ka junta deeggaruu kan jijjiiruu qabna jedhee mootummaan karaa sunini akkasittuu deemaa jira gara biraatiin ammoo embaasotaa fi qoonsiloota isaa wadakkaa olii ka cufe dippiloomaatota biyyattuu deebisee mootummaan Abiy Ahmedii karaa ministeera haajaa alaa isaa obbo Dammaqa Mokonniitiin dippiloomaatota Itoophiyaa wajjin marii godhatanii jiranii Finfinnee keessatti dippiloomaasiin bakka kamiyyuu yeroo kamiyyuu eessattuu ta'uu danda'a kanaafuu dippiloomaasii bakka jirtanitti godha dippiloomaasiin Starbucks keessatti ta'uu danda'a karaa iimeelitiin ta'uu danda'a karaa gaazexaan ta'uu danda'a karaa intarneetiin ta'uu danda'a dippiloomaasii irratti cibnee injifannoo dippiloomaasii kana juntan argate kana jijjiirree malee karaan biraa hin jiru jechuudhaan dippiloomaatota isaa odeeffannoo akkasittuu kennaa jira mootummaan Itoophiyaa embaasota biyyoota wajjin qaban hin cufa yeroo garee ammoo muummichi ministeera biyya akkasii daawwata Senegaalii embaasii achittuu qabu Abiy Ahmed cufe dhiyoo kana pirezidaantii biyya sanii Macky Sall wajjin dubbachuu fi Abiy Ahmed achi deemee ture ammaan tanallee dippiloomaasiin biyya kasaarte biyya mootummoota gamtoomanii hundoomsite biyya gamtaa Afrikaa hundeessite yookaan hundeessuu keessa tokko taate ammaan tan dippiloomaasiin ishii qancaree akkasii manattuu deebi'ee rakkoo guddaa keessa seentee jirti dippiloomaasii Starbucks dippiloomaasii xalayaatii fi ammaan tana dippiloomaasii intarneetii duula jedhu jalqabnee jirra jechuudhaan akkasitti dubbachaa jiranii Itoophiyaan yeroo ammaan tana qormaata hamaa keessa seentee jirti qormaata kanaanii ciniinsuu kanaan dubattu Itoophiyaan gara kaffitaatti ol baate jechuudhaan Daani'eel Kibrati dubbatee jira Daani'eel Kibrati yeroo rakkoo kanaan dubattu yeroo ammaan tana ciniinsuu keessa Itoophiyaan jirtu kanaan dubattu Itoophiyaa nama dharraasiftu Itoophiyaa nama hawwisiftu Itoophiyaa nama goroorsitutti dhalachuu deema ummata Itoophiyaatiin ciniinadha jabaadha jedhee gaazexaa isa Daani'eel Kibrati jechuun miseensa boordii walittuu qaba dhaabbata pireesii Itoophiyaati karaa Itoophiyaan Heeraaldii maal jettanii addi zamaniitiin odeeffannoo gosa kana dabarsee jirti Itoophiyaan yeroo cinqii Itoophiyaan yeroo dhiphuu kan keessatti dhalattu yeroo rakkoo kan keessatti dhalatte Itoophiyaa nama hawwachuu ta'uu deemtu Itoophiyaa nama gororsiiftu nama dharraasistu የምታጓጓ ኢትዮጵያ
littifattarnu jedhe jira. Daani'el Kibrati kanaan duratti Itoophiyaan yeroo ammaan tana ol ka'iinsa barbaadame irratti baatee jirti. Kaffitaa irra jirti. Kaffitaan kunini karaayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa uummataa fi ajaja waraana tokko tahee jiru. Tokko kaffitaa akkasii kan irratti baatee jiranii gaafa meeqaleen faatii to'atamtee waraana Tigraay irratti injifannoo arganii jiran kaffitaan Itoophiyaa dhufee jira. Kaffitaan jechuun ol ka'iinsi Itoophiyaan barbaaddu olaantummaan Itoophiyaa akka durii deebi'ee jira. Kanaafuu nutti tolee jira kaffitaan kun ተመችቶናል ባካችሁን ጋዜጠኞች ፌስቡኮች ትዊተሮች ምናምኖች ከዚህ ከፍታ ላይ አታወርዱም ኑት ቶሌ ጅራ ኦል ካይንሲ ኩንኒ ኑት ቶሌ ጅራ ጋሪ ነው ያባነ ኩንኒ ካውላንቱማ ኢትዮጵያ ዱሪቱን ዴቢሴ አማንታና ተኩማኒ ኦል ካይንሲ ትባነ ካን እረኑ ሂምቡሲና ወሪ ፌስቡክ ወሪ ትዊተሪ ወሪ ሚዲያ ሐዋሳ ጋዜጠኞች ኦዱ እንታን ኦዴስተኒ አስረቡ እንበርባኑ ኦል ካይንሳ ካንራ ol ka'iinsa kanirra gaara kabaja ka gubbaa nu yaabbanne kanirra nu hin buusina jedhee dubbatee ture ammaan tana ammoo Itoophiyaan gaara kabaja san gubbaa hin jirtu. Itoophiyaan yeroo muddamsuu keessa seentee jirti. Itoophiyaan yeroo cinqii yeroo foolachuu Itoophiyaan gaafa rakkoo gaafa dhiphuu Itoophiyaan gaafa waljajjii Itoophiyaan gaafa rakkoo hamaa keessa seentee jirti. Rakkoo kan keessa hulluuquu fullaa'uu deemna gaafa rakkoo kan keessa fullaane yookaan hulluuqne baane Itoophiyaa nama dharraasiftu nama marartu Itoophiyaa gosa jechuun akkasii sunittuu ijaaramuu deema. Kanaafuu ciniinnadha gara hidhadha duula waan jedhu dhaamsi dabarsee jira. Abiy Ahmed illeen Itoophiyaan si dabartee Itoophiyaan gara karaa ida'amuu qabattee badhaadhinnattu himalaa turte ka jedhu dhiyoo kana innis Itoophiyaan gara dimimmisa gara dukkanattu akka deebitee dubbatee ture. Itoophiyaan warra garuu Itoophiyaa ummati miiliyoonota itti beelawaa jiru. Itoophiyaa ummati itti dhumachaa jiru. Ummati keessa baqachaa jiru. Waraana barbadeessaa jiru. Haala gos kanattuu jira. Gara biraatiin komishinii mirgoota ilmaan namaa riippoortii Tigraay deemee komishinii mirgoota ilmaan namaa mootummaa Itoophiyaa wajjin dhiyeessee maxxansuu akka deemu komishinii mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii Michelle Bachelet dubbattee jirti. Gabaasii Tigraay keessattuu argine miidhaa hamaatu dhaqqabee gudeeddattuu ture ajjeecha ture buqqaa ture qabeenya mancaasutu ture. Gabaasa kana bal'innaanii Noovembarii 1 dhiyeessina sa'aatii dhiyeessuuf yaadni irra xiqqoo dubbattu ture. Gabaasii kun warra Tigraay kan Finfinnee jirullee dabalatee jira. Naannoo Amaaraa keessatti waan dhalatullee dabalatee jira. Himata Tigraay ijoollee xixiqqoo bobbaastee waraana keessatti jedhamullee ijoollee umriin nguun sallee dabalatee jira. Garuu wahunda caala bakka badiin guddaan dhaqqabdee itti jedhamee yaadamee Aksum Tsiyoon Maariyaam bataskaana san dhaqnee qormaata Aksumitti godhuu hin dandeenye shireellee dhaquu hin dandeenye maal jenna nu achi deemuuf qophaa'ee qormaata jalqabe warri Tigraay lafa kana mootummaa Itoophiyaa irraa baatii wanti keessa qabatanii waxabajjii keessa kanaafuu qormaata achitti godhuu hin dandeenye jechuudhaan akkasittuu barreessitee jirti. Gabaasii dhiyaatu kunini ammaan tan guututti hin baane garuu mirgoonni ilmaan namaa bifa hamaa taheen Tigraay keessattuu naannoo Amaaraa keessatti mulqamuu danqamuu dubbattee jirti. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo yooyyaa jennee nagaa siin gaafannee ammallee yooyyaa jennee nagaa siinitti dhaamachuu